Baha aanaa dargaggoo Sufiyaan Yusuf dubbate. Dargaggoon kun jireenyaan fooyyeffadha jedhee biyya alaa dhaquun hidhaa fi dararaa cimaa booda biyyatti deebi'ee qabeenyaan hawwii argachuuf yeroo ammaa dafqeen hojjechaa jira jedha. Kamaal Amadee gabaasa dabalataa akka nutti qindeesse. Dargaggoon Sufiyaan Yusuf jiraataa aanaa Dadar bulchiinsa magaalaa Qobboo yoo ta'u, dargaggeessi kun biyyaan deemuun hojjetee ofiif maatii isaa dinagdeen utubuun hawwii isaa ture. Sufiyaan hawwii isaa ijoollummaa galmaan ga'uudhaafis daandii dheeraa kan beelaaf dheebu bu'aa fi bayii dadhabbii hedduu qabu filachuun gara Suudii Arabiyaa qajeele. Reebamaa hidhamaa haddaa baqaa dandamee Suudii hawwisanis ga'e. Yaa jiruu biyya ormaa mukaa citaan naan mormaa jedhe wallisaan. Sufiyaan gaafa achi ga'us miila koo babatteen lafaan hin beekne naan dhaqxe jechuun miira gaabbii keessa seene. Waggaa 12 biyya ambaatti lakkoofsisuun osoo birrii takka hin buufatin waggaa 2 erga mana hidhaa biyya ambaa keessatti dararaa hamaaf saaxilameen booda deeggarsa mootummaan gara biyyaatti deebi'uu fi bu'aa bayii biyya ambaa haala keessa ture akkas jechuun yaadatama. Yaman wanni nyaattuu hin jirtu. Innaa dalagaadhiisi wanni nyaattuu hin jirtu. Achirraa haadhee itti Suudi Arabiyaa dhayne. Suudi Arabiyaanis namuu asirraa Suudii jirta si beeka. Ammoo qarshii keeshaan qabdu. Asii warri keessatti haajama. Ati qarshii keeshaan qabdu. Oduma nama dheeysitu, oduma akka borofaan nama dheeysituuti buusanii si gaddarban. Mana hidhaa si naqanii. Dargaggoon kun biyyatti erga deebi'ee haala mootummaan dargaggootaaf carraa hojii mijjeessee fayyadamuun waldaa shariikaa Sufiyaanii fi shariikoota isaa nama 3 waliin ta'uun qarshii 300,000 baankii siinqeetti qusachuun liqa birrii miliyoona 2.5 fudhachuun diboota 23 bitachuun gara furdisaatti galuun gadadoof rakkina kaleessaa keessaa ba'uuf hojjechaa jiru. 300,000 qusadde 300,000 sanarra dhaabbadde miliyoona 2 fi cinaa kannani miliyoona 2 fi cinaa 3 diboota ati gartuu kana firii 24 itti naqee 24 kana keessa amma kaniin 100 fi 10 bite kaniin 90 bite kaniin 80 bitee jira. Dibicha tokko amma kaniin 110 bite kaniin amma 180 itti harkadhee jira. Fooyya'insa guddaan itti harkee jira jechuudha. Milkaa'inni ta'anii hawwiin kan dhufu osoo hin taane carraaqiin kan argamu waan ta'eef dargaggoonni biraas biddeena abjuuf jaanii irbaata qurxummii ta'urra biyyuma ofii keessatti carraa mootummaan yeroo ammaa dargaggootaaf mijeessaa jiru fayyadamuun hojjetanii of jijjiiruu qabuun ergaa dargaggoo Sufiyaan Yusufi. Naguma bahara nyaadhamta malee biitii biyya akka keenya kanatti dalagaan jirtu bakka takka illee hin jirtu. Bakka takka illee ifin binaadha waldaan ijaaramaadha hojii teessan akka ajaa'ibaatti akka itti fuftanii hin jaan.